Maatii jaalalaa bakka itti dhaabbanni irraa kaafnee itti fufne jechuudha. Paartii lammaffaa Global Trendii chaaptarii jalqabaa kana. Warri maatiin taanee bakka subscribe jettu sana cuqaasuudhaan maatii keenya ta'a. Level of analysis in international relation kan jedhu irraa itti fufnee walii wajjin ilaalla jechuudha. Sadarkaa xiinxala walitti dhufeenya idil addunyaa keessatti kana walii wajjin ilaalla. Keynes Waldesman distinguishes between three levels of analysis. Kitaabni Keynes Waldesman jedhamu sadarkaa xiinxalaa sadii gidduutti addaan baasee kaa'e jechuudha. Addaan baasee kaa'e sadarkaa xiinxala walitti dhufeenya idil addunyaa kana yookaan level of analysis in international relation kana kitaabni Keynes Waldesman jedhamu kun sadarkaa xiinxalaa gurguddoo sadiitti addaan baasuudhaan kan inni waa'ee levelii kana kan inni dubbatu jechuudha yookaan immoo waa'ee sadarkaa xiinxala walitti dhufeenya idil addunyaa kana kan inni dubbatu. The system, the state and the individual. Jalqaba irratti the system yookaan immoo sirnicha. Kitaabni kun jalqaba irratti waa'ee sirnichaati yookaan waa'ee sistema sanaati. Sirnichi sirna akkamiiti kan jedhu irratti xiyyeeffata. Sistemii akkamittiin deemudha? Sirna maal irratti xiyyeeffatudha? Itti aansuudhaan immoo the state kun immoo mootummaa akkamiiti? Mootummaan sunoo mootummaan immoo sistema fayyadama mitiire. Isteetiin sun sistema mataasaa yookaan sirna mataasaa qaba. Jalqaba irratti sirna akkamii hordofa? Sirna sana kan hordofu immoo mootummaa akkamiidha? And the individual. Inni biraan immoo nama dhuunfaati jechuudha. Nama dhuunfaati. But the group level is also important to consider as a force. Garuu akka kitaaba Keynes Waldesman jedhamu kanatti sadarkaa xiinxala gurguddaa sadii sirnicha yookaan immoo sistema akkasumas mootummaa sirna sana fayyadamu yookaan immoo isteetii fi qaama dhuunfaa yookaan immoo individual body kana garasitti garuu sadarkaan garee group levelii akka afuraffaatti yoo itti dabalame baay'ee barbaachisaa ture. Garuu akka yaada kitaaba Keynes Waldesman kanaatti garuu qaamota kana sadan qofaadha jechuudha kan inni lafa nuuf kaa'e. Level of analysis international relationidha walii wajjiniin ilaalaa kan jiru. Egaa itti fufuudhaan the individual level yookaan immoo tuqaasa tokkoffaa sana ilaalla jechuudha. Kun sadarkaa nama dhuunfaattidha. The very personality, behavior, motivation, beliefs and orientation of the individual leadership foreign policy. Eenyummaa yookaan immoo personality kan jennu kun amala yookaan immoo behavior, motivation yookaan immoo kaka'umsi, belief, amantii fi ilaalchi hooggantoota dhuunfaa imaammata alaa yookaan orientation of the individual leadership foreign policy kan jennu kun ni qopheessu yookaan immoo ni bocu jechuudha. Ni bocu jechuudha. Eenyutu qaamoleen dhuunfaa dhaabbatoota akka kanaa bocuu keessatti stakeholderii yookaan qooda taphattoota akka isaan ta'an kan nuuf eerudha jechuudha. The most obvious example of individual level analysis is explaining Second World War through Adolf Hitler leadership. Fakkeenyi ifaan sadarkaa xiinxala dhuunfaa yookaan immoo the individual leveliin kun egaa waraana addunyaa lammaffaa hooggansa Adolf Hitleriin kan ibsudha jechuudha. Hooggansa Adolf Hitleriin kan ibsudha jechuudha. Adolf Hitler egaa nama gara jabeenya akkamii akka inni qabuudhaaf keessumaa Yihuudoota sanyii Yihuudaa kan ta'an Israa'eloota irratti tarkaanfii inni fudhachaa turee fi magaalota garaagaraarree harka isaatiin waraana isaatiin gubee kana Yihuudootatu gube jechuudhaan Yihuudoota kumaatama dhibbaan lakkaa'aman lubbuu isaanii wareeguu irratti sadarkaa addunyaatti qoodanni fudhate sun qooda fudhiinsa hamaa ta'uyyuu malee keessumaa waraana addunyaa lammaffaa keessatti sadarkaa individual level irratti international relation irratti akkamittiin dhiibbaan uumuu akka danda'amuudhaaf the most obvious example kan nu ta'uu danda'u sadarkaa dhuunfaatti yookaan individual level irratti Adolf Hitler jechuudha. Isa kana gara jabeenya akkamii akka inni qabuudhaaf nama akkamii akka inni ta'e hundumti keessanuu beektu. Another would be when scholars attribute the end of Cold War to the relationship between President Reagan and the Soviet leader Gorbachev.
Kan biraan immoo maalidha yoo inni hayyoonni xumura waraana qabbanaawaa yookaan cold war kan jennu sana waraana hololaa jechuudha. Waraana hololaa yookaan immoo waraana qabbanaawaa hariiroo pirezidaantii riijanii fi hoogganaa Sooviyetii Garbuyeechiif gidduu jiruun wal qabsiisanii yeroo ibsan egaa kunis as individual level international relation irratti egaa dhiibbaa yookaan immoo ga'ee taphataa yookaan stakeholderii ta'uusaa kan agarsiisudha jechuudha. An individual level also examine the character and ideology of George W. Bush, Dick Cheney and other key players in influencing the United States military action. Sadarkaa dhuunfaatti amalaa fi ilaalcha yookaan immoo ideoloojii George akkasumas immoo Dick Cheney fi namoota ijoo biroo tarkaanfii waraana Ameerikaa irratti dhiibbaa qabanis fudhachuudhaan ga'ee isaan international relationii keessatti taphatan madaaluudhaan egaa individual leveliin international relationii keessatti yookaan level of analysis international relationii keessaa keessumaa kitaaba Kennis Walzman keessatti isa ijoo akka ta'eef ga'ee akkamii taphachaa akka inni ture kana bifa kanarraa ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Kana bifa kanarra ilaaluu ni dandeenya. Asuma walumaa galatti qabxiiwwan nuyi as keessatti hubachuu qabnu yoo jiraatan waa'ee hooggantoota barreeffama kana keessatti hooggantoonni fakkeenya seenaa fudhachuudhaan akkasumas immoo imaammata alaa keessatti fakkeenyaaf murtoon addunyaa irratti darbe tokko eenyummaa namoota biyya bulchanii irratti hundaa'uu isaarraa kan ka'e individual levelii kana nu mirkaneessa jechuudha. Keessumaa fakkeenya seenaa keessatti Hitler waraana addunyaa jalqabsiisuu isaa Hitler waraana addunyaa jalqabsiisuu keessatti qooda fudhataa isaa hangafaa ture jechuudha. Ga'ee guddaa kan taphatee fi ga'ee olaanaa kan taphate Hitler waraana addunyaa jalqabsiisuu keessatti ga'ee taphataa yookaan immoo qofaa isaa akka nama dhuunfaa tokkotti international relation irratti dhiibbaa uumuu isaa kana ni ilaalla. Yookaan immoo fakkeenyaaf namoota akka Riijanii fi Garbaachiif waraana qabbanaa xumuruu isaanii keessatti shoora dhuunfaa isaanii xiinxaluun individual leveliin egaa sirrii akka ta'e dhugoomsuu ni dandeenya jechuudha. Inni biraan imaammata alaati. Akkaataa namoonni murteessuu ta'an amala isaaniitiin dhimma biyya alaa itti gaggeessan kana qorachuudhaan egaa individual leveliin hammam dhiibbaa uumuu akka inni danda'u adda baafachuu ni dandeenya. Analyzing inni biraan egaa the group levelidha. The group level of analysis in international relation garee inni lammaffaan sadarkaa gareeti jechuudha. A group level analysis will try and break the analysis down into certain kind of groups. Xiinxalli sadarkaa garee kun xiinxala sana akaakuu gareewwan murtaa'ootti gadi fageenyaan qooduuf ni yaala jechuudha. How they relate to the state level and where they position themselves with respect to the global dimension of the issues they are dealing with. Akkasumas gareewwan kun sadarkaa mootummaa waliin akkamitti akka wal qabatanii fi dhimmoota addunyaa irratti bakka akkamii akka qaban ilaalcha keessa kan galchudha jechuudha. Bakka akkamii qabu kan jedhu. A group level analysis focusing on foreign policy would look, for example, at the role of lobbying groups and the way they influence national decision making on an issue. Xiinxalli sadarkaa garee yookaan immoo ni group level kan jennu kun imaammata alaa irratti kan xiyyeeffatudha jechuudha. Imaammata alaa irratti xiyyeeffannoo guddaa kenna jechuudha. Xiinxalli sadarkaa garee kun fakkeenya tokko fudhanne yoo ilaalle shoora gareewwan dhiibbaa uumanii fakkeenyaaf ammoo lobbying groupii kana fudhanne yoo ilaalle gareewwan kun egaa gareewwan sadarkaa addunyaatti dhiibbaa uuman keessaa warra hangafaati. Lobbying groupii akkaataa isaan murtoo biyyoolessaa irratti dhiibbaa uuman ilaaluu ni dandeenya jechuudha. In the sense, a group level analysis would be more interested in the action of groups of individuals, such as all voters of a country, and the way they express their views in the general election.
Haala kanaan egaa xiinxalli sadarkaa garee gocha garee namoota dhuunfaa irratti ni xiyyeeffate jechuudha. Gocha namoota dhuunfaa irrattis xiyyeeffannoo ni kenna jechuudha. Xiinxala sadarkaa garee yookaan immoo group levelii kana keessatti yeroo baay'ee qormaata irratti barattoonni kan isaan dhaban waa'ee nama dhuunfaa ilaalcha keessa hin galfatu kan jedhudha. Kun garuu yaada sobaadha. Kun egaa garee gocha garee namoota dhuunfaa irratti irree xiyyeeffatudha jechuudha. Fakkeenyaaf filattoota biyya tokkoo fi akkaataa isaanitti filannoo waliigalaa irratti ilaalcha isaanii itti ibsan. Kun egaa ilaalcha garee kana keessa ilaalchi nama dhuunfaa vaaliyuu guddaa akka inni qabudha. Political parties picking up on the issues in their campaigns or social movement forming to counter the effect of the crisis in society. Paartilee siyaasaa dhimma sana duula isaanii keessatti duula na filadhaa isaanii keessatti ta'uu danda'a. Wanta isaan kaasanii fi sochiilee hawaasummaa miidhaa balaa tokko ittisuuf hundaa'an irrattis xiyyeeffannoo inni qabu xiyyeeffannoo olaanaa ta'uu isaati. Walumaa galatti egas keessatti maal agarra waa'ee group levelii kana keessatti gareewwan dhiibbaa uuman kanneen akka lobbiin group gareewwan dhuunfaa ta'anii mootummaan murteessuu irratti dhiibbaa isaan uumanidha. Kun paartilee siyaasaa fudhachuu danda'a. Akkaataa isaanitti dhimmoota addunyaa dhimma duula filannoo isaanii godhatan kun paartileen siyaasaa akka gariitti fudhachuu dandeenya. Sochiilee hawaasummaas namoonni walitti dhufanii dhimma tokko fakkeenyaaf jijjiirama qilleensaa yookaan immoo mirga namummaatiif falmuudhaaf jijjiirama qilleensaa to'achuudhaaf ta'uu danda'a. Karaa sochiilee hawaasaa wantoonni godhaman kunis akka garee yookaan immoo group levelitti international relationii keessatti dhiibbaa uumuu keessatti analysis yookaan immoo xiyyeeffannoo isaan argatan kan nuuf calaqqisiisudha. Inni biraan filattoota sagalee uummataa biyya keessaa akkamitti akka imaammata alaa mootummaa irratti dhiibbaa uumu kan qoratu. Kanarra qixa kanarra ilaaluu dandeenya. Tuqaa inni sadaffaan the state level. Inni kun egaa sadarkaa mootummaadha jechuudha. International relation or scholars would generally regard states as the primary actors in international relation. Kana jalqaba part 1 keessatti walii wajjin ilaallee turre. Hayyoonni international relation yeroo baay'ee mootummoota akka hirmaattota ijoo international relation ilaalu jechuudha. Ilaaluu qofaas immoo hin taane wanti kun dhugaadha jechuudha. The predominant focus on the state is strongly related to fact that state is the main location of power within the international sphere. Mootummaa irratti xiyyeeffannaan guddaan kennamuun isaa mootummaan iddoo humni guddaan addunyaa keessatti itti argamu ta'uu isaa waliin wal qabata jechuudha. Paakeejii monopoolii yookaan immoo humni kan jiru fi bakka walitti qabama humnaa kan ta'e mootummaa waan ta'eedhaaf international relation keessatti qooda fudhatummaan isaa daran kan warra kaanii individual levelii caalaatti group levelii caalaatti bold ta'ee contrast ta'ee kan mul'achuu danda'u the state levelidha jechuudha. Inni kun egaa kan hin haalamnedha jechuudha. This idea that the state is where power is primarily concentrated and located has to be seen against the historical context within which some of the most prominent international relations scholars operated the Cold War. Yaanni humni mootummaa bira jira jedhu kun yaanni humni mootummaa bira yookaan monopooliin paawariin mootummaa bira jira jedhu kun egaa seenaa waraana qabbanaawaa yookaan immoo Cold War jennu keessatti hayyoonni bebbeekamoon internal relationii keessatti hojjechaa turan waliin wal bira qabamee ilaalamuu qaba jechuudha. Kanaan wal bira qabamee ilaalamuu qaba jechuudha. Maaliif humni mootummaa bira jira yeroo jennu seenaa waraana qabbanaa keessumaa Cold War keessatti hayyoonni beekamoon kanneen akka Reagan fa'aa namoonni nuyi lafa kaa'amne baay'een isaanii hojii isaan hojjetaniif adda durummaa sana agarsiisanis immoo ilaalcha keessa karaa galfamuun ta'utu irra jiraata jechuudha. It was an area in which much of international affairs appeared to be run via state channels and in line with particular state interests. Kun bara dhimmoonni idil addunyaa baay'een karaa mootummootaa qofa raawwatamaa turanii fi faayidaa mootummootaa murtaa'oo ta'an irratti kan hundaa'an ture jechuudha. Dhimmoota idil addunyaa baay'een karaa mootummaa qofa waan raawwatamaa turaniidhaaf faayidaan mootummaa immoo wanta murtii olaanaa argate waan ta'eedhaaf sana keessatti konseptiiwwan ibsaman ta'uu isaa nuuf heera. Itti fufuudhaan a lot of today's political life remains managed in the state framework based on issues like national security, international stability.
jireenyi siyaasa idil addunyaa har'aa baay'ee isaa yommuu ilaallu ammallee ammuma irraatti iyyuu jechuudha. Dhimmoota akka nageenya biyyoolessaa keessatti kana malees tasgabbii biyya keessaa irratti hojjechuun akkasumas immoo kana irratti hundaa'uudhaan caasaa mootummaatiin gaggeeffamuu isaa agarra jechuudha. A lot of today's political jireenya siyaasa idil addunyaa har'aa keessatti. States form the primary kind of actor in major international organizations such as United Nations. Mootonni yookaan mootummoonni dhaabbilee idil addunyaa gurguddoon kanneen akka United Nations jiran keessatti hirmaattota ijoodha jechuudha. States still hold the monopoly on violence, the exclusive right to the legitimate use of physical force. Isheen kun egaa maalidha? Mootummoonni ammallee humna irratti olaantummaa yookaan immoo monopoolii akka isaan qaban sila walii wajjiniin akkuma ilaalle egaa kunis mirga dhuunfaa humna fiizikaala seera qabeessa ta'e itti fayyadamuu isaanii jechuudha. Monopoolii yookaan immoo olaantummaa isaan qaban kun karaa illeegaal ta'een utuu hin taane karaa leegaal ta'een humna fiizikaala seera qabeessa ta'e itti fayyadamuu isaanii jechuun the right to the legitimate use of physical force legitimate one. Isheen kun sirna leegaal ta'e keessatti humna isaanii sana qixa ta'uu qabu irratti fi akkaataa itti fayyadamuu qabu irratti yoo fayyadaman ammallee isteetiin egaa stakeholderii ishee jalqabaa akka isheen taatuudhaaf ga'ee inni qabudha kan inni nutti agarsiisu. A state level analysis may be interested to look at any one of the following. Xiinxalli sadarkaa mootummaa dhimmoota armaan gadii keessatti xiyyeeffannoodhaan dubbatamuu ni danda'a jechuudha. It may look at how states interact with each other to deal with the crisis. Akkaataa mootummoonni balaa yookaan immoo rakkoo tokko itti furuuf walii wajjin hojjetan ilaaluu ni danda'a jechuudha. Ilaaluu ni danda'a. At state level kana analysis kana fudhannee gaafa ilaallu keessumaa biyyoonni garaagaraa walitti gurmaa'anii dhaabbata gargaarsa biyyoota humna hin qabneetiif yookaan biyyoota guddachaa jiraniif liqii dhiyeessuudhaaf keessumaa fakkeenyaaf ambulaansiiwwan garaagaraa biyyoota keenya keessatti agarru baay'ee isaanii mootummaan Itoophiyaa qarshii mataa isaatiin bitee kan seensitu hin taane keessumaa karaa dhaabbata Sweden keessa jiruu fi karaa United Nation yeroo baay'ee akka deeggarsaatti biyya keenya biyya guddachaa jirtu jennee abdii qabdu kanaaf yeroo isaanitti ergan ni ilaalla kana analysis kan godhu at state leveliin kun dhimmoota biyyoonni mootummoota guddatanii walitti dhufuun hojjetan kana ilaaluu ni danda'a jechuudha. Deal with crisis. How states interact with each other to deal with crisis, how they cooperate in the framework of international organization. Akkaataa isaanitti caasaa dhaabbilee idil addunyaa keessatti wal gargaaranis immoo ni ilaala jechuudha. Biyyi tokko tarii diinagdeen ishee yoo jala dadhabe biyyoonni biroon immoo diinagdee biyya sanaa utubuu keessatti karaa liqaa ta'uu danda'a, bira dhaabbachuudhaan ta'uu danda'a kun egaa. Adeemsa isaaniitti wal bira dhaabbatan sanas xiinxaluudhaan ta'uu ni danda'a. And the next one is the system level. The system level. Isheen kun sadarkaa sirnaati. System level analysis argues that all foreign policy can be understood without even looking at international characteristics of nation or individual. Xiinxalli sadarkaa sirnaa kun immoo amala biyya keessaa yookaan immoo dhuunfaa namootaa utuu hin ilaaliin sanarratti xiyyeeffannoo olaanaa utuu hin laatiin imaammata alaa hunda hubachuun ni danda'ama jedhee falma jechuudha. Ni danda'ama jedhee falma. Sadarkaa sirnaa kana keessatti yookaan siistem leevelii keessatti amala biyya keessa jiru tokko yookaan akkaataa yookaan adeemsa piroosesii biyyoota keessatti gaggeeffaman amala dhuunfaa namootaa ta'uu danda'a yookaan immoo individual level ta'uu danda'a yookaan karaa esteetikatti yookaan biyya tokko keessatti wanta adeemsifamu ta'uu ni danda'a. Wantoota kana recognize utuu hin godhin wantoota kana understood utuu hin godhin garuu without understood utuu wantoota kana hin hubatiin garuu imaammata alaa hunda hubachuun ni danda'ama jedheefamna. International relationii keessatti qooda fudhachuudhaa fi karakteristiksii yookaan amala achi keessa jiru sirriitti hubachuun hin danda'ama jedhee warra kaan ignore godhee yaada isaa pick out godhee fudhatee baachuudha. The system leveliin kun egaa warroota sana cunqursuu keessatti xiqqoo ishee ilaalcha akka kanaati kan inni qabu. It conceives the global system as a structure or context within which states cooperate, complete and comfort each other over issue of national interest.
sirna addunyaa akka caasaatti yookaan immoo naannoo mootummoonni faayidaa biyyoolessaa irratti hundaa'an itti waliin hojjetan, itti dorgomanii fi itti qofaatti itti adda wal baafatan itti ilaala jechuudha. Sirni kun system level keenya keessatti sirni addunyaa akka caasaa yookaan immoo naannoo mootummoonni faayidaa biyyoolessaa irratti hundaa'uudhaan itti waliin hojjetan irratti dirree sana gochuudhaan ilaala jechuudha. Particularly important in that context is the distribution of power among states. Haala kanaan egaa hirmaannaa yookaan immoo hirmaannaa humna yookaan distribution of power kan jennu mootummoota gidduu jiru baay'ee murteessa jechuudha. Baay'ee murteessuu irratti xiyyeeffate sirnadha waan ta'eedhaaf. Meaning whether there is one main concentration of power. Kunis egaa humni bakka tokkotti keessumaa unity power kan jennu yookaan two or bipolar yookaan bakka hedduutti yookaan immoo multipolaritiin kuufame jiraachuu isaa argisiisa jechuudha inni kun. Inni kun egaa sirna gaafa jennu keessumaa unipolarity, bipolarity fi multipolarity yookaan immoo humni bakka garagaraatti bakka tokkotti bakka lamattii fi bakka garagaraatti qoodamiinsa qabaachuu isaa kan agarsiisudha. System level yookaan levelin sirnaa kun international system is anarchic that lacks a central government that regulates and controls which happens to state in their dealings with each other. Sirni idil addunyaa yookaan immoo sirni idil addunyaa yookaan international relationiin kun anarkikaalii yookaan immoo anarkii kana ibsa jechuudha. Kunis mootummaa giddu galeessa dhimma mootummaa to'atuu fi qajeelchu akka hin qabne argisiisa jechuudha. Mootummaan giddu galeessa mootummaa biraa to'atu tokko hin jiru. Anarkii kan argisiisa jechuudha. System leveliin kun xiyyeeffannoon isaa inni guddaan egaa kanarrattidha. Inni kun egaa xiyyeeffannoo isaanii isa olaanaadha jechuudha. Itti fufuudhaan kan ilaallu egaa pointiin itti aanu. Pointiin itti aanu level of analysis in international relation kan jedhudha. Kun egaa sadarkaa xiinxalaa hariiroo alaa yookaan immoo idil addunyaa sadarkaa xiinxalaati kun level of analysis qooduma amma ilaalaa turre dhaga. A system level study would need to consider global linkage that go beyond single interaction between states. Qorannoon sadarkaa sirnaa yookaan immoo system level kun hidhata idil addunyaa kan wal quunnamtii biyyoota lamaa gidduu jiru irra darbaniin ilaaluu qaba jechuudha. System levelii kana keessatti qorannoodha jechuudha kun analysisidha waan ta'eedhaaf sadarkaa sirnaa kana yookaan system leveliin kun hidhata idil addunyaan kun wal quunnamtii biyyoota lamaa gidduu jiru irratti kan daangeffamu ta'uu hin taane kana bira kan darbu ta'uudhaan ilaalcha keessa kan galchudha jechuudha. Walitti dhufeenya biyyoota lamaa garasitti walitti dhufeenya biyyoota murtaa'anii garasitti jechuudhaan ija isaa fageessuudhaan ilaaluu irrattidha kan inni xiyyeeffannoo kennu. It would need to look at each such thing as the balance of power between states and how that determines what happens in global politics. Akkaataa madaallii humnaa biyyoota gidduu jiruu fi kun immoo siyaasa addunyaa keessatti waan ta'u akkamitti akka murteessinu dhimmoota akkasii fa'aa ilaaluu gaafata jechuudha. Dhimmoota akkasii fa'aa ilaaluu irratti xiyyeeffata. These could include developments that are even outside the immediate control of any particular state or group of states, such as the global economy, transnational terrorism, or the internet. Kunis gamaa inni guddina to'annoo biyya dhuunfaa yookaan immoo garee biyyoota tokko ala ta'an kanneen akka diinagdee addunyaa ta'uu danda'a, shororkeessummaa yookaan gaangister warra jennu, qaxxaamura biyyaa yookaan immoo internetii irra dabalachuu ni danda'a jechuudha. System leveliin kun egaa baay'ee broadidha. Konseptii inni of keessatti qabatu. Konseptii inni of keessatti qabu baay'ee bal'aadha jechuudha. Kan itti aanu mata dureen inni walii wajjiniin ilaallu the structure of international system kan jedhudha. Kun caasaa sirna idil addunyaati. Caasaa akkamii of keessaa qaba? Caaseffama akkamiitu isa keessa jira? International relations corals maintain the political power is usually distributed into three main type of system. Hayyoonni hariiroo alaa kun yookaan immoo hayyoonni international relationii akka ibsanitti yoo ta'e
Humni siyaasaa yeroo baay'ee sirnoota gurguddoo sadiitti akka inni qoodamudha kan isaan dubbatan. Sirni siyaasaa humni siyaasaa yookaan power systemiin poweriin kun yookaan monopoliin kun egaa qoqqoodamiinsa gurguddoo sadii sirnoota gurguddoo sadiitti akka inni qoqqoodamu yookaan akka inni caccabudha kan isaan nuuf heeran. The first one is unipolar system. Isheen kun egaa sirna madda tokkooti yookaan sirna madda tokkeedha jechuudha. Inni lammaffaan bipolar system sirna madda lamaa yookaan immoo multipolar system yookaan immoo sirna madda baay'eeti yookaan sirna madda danuuti jechuudha. Kana keessatti egaa in a unipolar international system, there is one state with the greatest political, economic, cultural, and military power, and hence the ability to totally control other states. Sirna idil addunyaa madda tokko yookaan unipolar kana gaafa ilaallu kana keessatti maal agarra? Konseptiin as keessa jiru maalodha? Biyya tokko qofatu humna siyaasaa ta'u, humna diinagdee haa ta'u, humna aadaa ofii calaqqisiisuu fi waraana guddaa qabaachuu haa ta'u. Humna biyya tokko qofaatu booldi ta'ee mul'ata jechuudha. Kanaanis biyyoota biroo guutummaatti to'achuu ni danda'a jechuudha. Karaa faayinaansii ta'uu danda'a, karaa siyaasaa, diinagdeedhaan, aadaa ofiitiin biyyoota kaan caalaatti yuunipolaarii keessatti biyyi tokko yeroo inni itti piik aawut ta'ee biyyoota biroo irratti olaantummaa addaa yeroo inni itti agarsiisudha. Keessumaa haala siyaasaa international relationii yookaan immoo idil addunyaa yeroo ammaa kana gaafa ilaallu keessumaa amma yeroo itti viidiyoo kana waraabaa jirrutti Israa'elii fi Iraan gidduutti lolli yeroo itti adeemsifamaa jiru. Lola kana keessatti Ameerikaan akka qaama dhimma ishee ilaallatu tokkotti keessa seenuudhaan akka barbaadde yeroo isheen gootu waraana dhaabaa dinnaan tarkaanfiin isin irratti fudhadha yeroo feetutti immoo abbuma fedhe bira dhaabbatte yeroo itti dhukaastee gargaartu. Akka feete yommuu isheen gootu karaa diinagdee, karaa siyaasaa, karaa aadaa ishee calaqqisiisuuti humna waraanaa guddaa qabaachuu ishee karaa itti beeksistu kana keessatti warra kaan doomineet karaa isheen ittiin gootuu fi yuunipolaarii ta'uu ishee yookaan immoo warra kaan irratti aangoo qabaachuu ishee yeroo ishee addunyaatti argisiisaa jirtu agarra jechuudha. Kun egaa karaa diinagdee yookaan qarshii ofii ishee doolaara mataa isheetiin biyyoota kaan garboonfatteetti jechuudha. Garbummaa yookaan immoo garbummaa isa koloniitu hin taane karaa diinagdeetiin biyyoota kaan of jalatti biyyoota sirnaa fi adeemsa isheen keessa dabarsuu barbaadde keessa hin dabarre baay'ee karaa diinagdeetiin yeroo isheen itti miitu ni agarra. Biyyoota baay'ee karaa siyaasa yeroo isheen itti miitu ni agarra. Biyyoota baay'ee aadaa isaanii irratti yeroo isheen itti dhiibbaa uumtu. Biyyoota baay'eetti immoo waraana guddaa qabaachuu ishee kan itti mirkaneessituu fi biyyoota biroo irratti olaantummaa agarsiisuun seegaa sirna yuunipolaarii yookaan yuunipolar international systemii kana nuuf ibsuu ni danda'a jechuudha. In the case of the bipolar system, there are two dominant states or superpowers. Sirna madda lamaa yookaan bipolar kana keessatti garuu biyyoota jajjaboo lama yookaan immoo superpower kan isaaniin jennutu jiru jechuudha. And the less powerful states join either side through alliance and counter alliance formation. Biyyoonni gurguddoon lamaan humna mataa isaanii agarsiisan yookaan superpower kan jennu Aadhaaf B'n ajiraatan iyyuu malee CDEFG'n yookaan biyyoonni garaagaraa baay'een isaanii humni isaanii gadaanaa kan ta'an immoo gamtaa uumuudhaan gama tokkotti makamuudhaan yeroo isaan itti hojjetan ni agarra jechuudha. Fakkeenyaaf addunyaa kana irratti biyyoota Ameerikaadhaaf Raashiyaa fudhannee gaafa ilaallu biyyoonni baay'een Raashiyaa jalatti hiriiruudhaan yeroo isaan itti Ameerikaa qeeqanii fi Ameerikaa irratti yeroo isaan itti dubbatanii fi yeroo isaan itti gara Raashiyaa goruudhaan faayidaa addaa Raashiyaa irraa argachuudhaaf yeroo isaan itti Ameerikaa qeeqan ni argina. Akkasumas immoo biyyoonni garaagaraa madda siyaasa Ameerikaa kana akka wabiitti fudhachuudhaaf gargaarsa karaa Ameerikaa jiru copha isheen isaaniif dhiyeessitu irraa fayyadamuudhaaf gara ishee goruudhaan ishee jalatti hiriiruudhaan akka itti walii galan ni ilaalla. Baayipolaarii keessatti garuu biyyoonni jajjaboon lama qofaatu jiru jechuudha. Super paawarii lamatu jira jechuudha. Isaan kun yeroo isaan itti gamaaf gamasiin walitti gaarreeffatan warri kaan immoo warra dibbee rukutanidha jechuudha. Akka unipolar international system biyyi tokko qofaatti piiktaatee kan mul'atu tun taane biyyoonni garaagaraa lama super power ta'uu isaanii kan itti argisiisanidha jechuudha.
The problem with bipolar system is that it is vulnerable for zero-sum game politics because when one superpower gains, the other would inevitably lose. Ishee kana sirriitti naa qabachuu qabdu. Konseptii ishee kana sirriitti naa qabachuu qabdu. The problem with bipolar system. Rakkoo sirna madda lamaa yookaan bipolar inni guddaa fi ijoon siyaasa zero-sum game jechuudha. Zero-sum game kun egaa tokko yoo argatu kaan immoo ni dhaba jechuudha. Zero-sum game egaa dirree tokko keessatti egaa kilabni gurguddaan lama walii wajjiniin gaafa taphatu fakkeenyaaf egaa amma kilabni guddichi England Manchester United fi akkasumas immoo kilabni London diimaadha warreedhaan Arsenal walii wajjiniin gaafa taphatan lamman isaanii iyyuu waliin mo'an. Lamman isaanii iyyuu waliin mo'an tokko keessaa gaafa mo'uugaa gareen tokko yookaan deeggartoonni Arsenal yookaan gammachuu argatanii galu yookaan immoo deeggartoonni United gammachuu guddaa argatanii galu. The problem with bipolar system kana keessatti yookaan immoo rakkoo sirna madda lamaa inni guddaan siyaasa zero-sum game kana jechuun tokko yoo argatu tokko ni dhaba. Tokko yommuu gammadu tokko ni gadda. Tokko yommuu ol ka'u tokko gadi bu'a. Tokko yommuu ajjeesu tokko ni ajjeefama jechuudha. Kanaaf saaxilamummaa ta'uu isaati jechuudha. Sababni isaas humna guddaa keessa tokko yoo bu'aa argatu inni kaan dhabuun isaa waan hin oolledha jechuudha. Inni kaan immoo ni dhaba jechuudha. Kanaaf egaa yeroo itti diinagdeen Ameerikaa baay'ee gadi bu'uuf yeroo itti wanti karaa Ameerikaa jiru abdii nama dhowwatutti warri Ameerikaa jala hiriiranii fi copha Ameerikaa jala argatan sanaan immoo warri guddatan sun copha sana dhabanii yeroo isaan itti burjaaja'anidha jechuudha. Yookaan yeroo itti Ameerikaan olaantummaa Raashiyaa irratti argattu immoo warri Raashiyaa jalatti hiriiraman immoo rakkoo diinagdee fi siyaasaatiif saaxilamummaa isaan argatan kun immoo zero-sum game yookaan immoo tokko dhabee tokko akka argatuudhaaf the problem with bipolar system ni gaisa kana jechuudha. One typical historical example where the world was under bipolar system is to Cold War period. Ishee kana ga fakkeenya gaarii kan nuuf ta'u fakkeenya seeraa baramaa addunyaan sirna madda lamaa jala turte keessatti inni tokko bara waraana qabbanaa yookaan Cold War jechuudha. Waraana kana keessatti biyyoonni gurguddoowwan Ameerikaa fi Raashiyaan yeroo isaanitti garasiin wal falmatan keessatti biyyoonni garaagaraa isaan jala hiriiruudhaan yeroo isaanitti addunyaan bipolar yeroo isheen turtedha. Inni kun egaa seenaa keessatti fakkeenya fudhachuudhaan wanta nuti ilaaluu dandeenyu jechuudha. Itti aansuun walii wajjiniin kan ilaallu mata duree kana jalatti structure of international system jalatti multipolar system is the most common throughout history. Inni kun isa sadaffaadha jechuudha. Bipolar ilaalleerra kan qaamni tokko yookaan biyyi tokko qofaan achi walitti ba'ee bookkisu yookaan qaamni lama gamaaf gamas dhaabbatee walitti boorratuu fi warri kaan immoo jala buutotaa fi dibba rukuttoota yookaan immoo faarsee bulaa akka isaan ta'an ilaalleerra. Inni sadaffaan kun immoo multipolar system yookaan immoo sirna madda baay'ee jechuudha. Multipolar system is the most common throughout history. Sirni madda baay'ee yookaan multipolariin seenaa keessatti baay'ee kan baramedha jechuudha. Baay'ee baramaadha inni kun isa baay'ee baramaa yookaan baay'ee the famous one or the most common one. During the period among World War First World War, it was a typical world system. Yeroo waraana addunyaa tokkoffaa naannoo sanatti sirna addunyaa baramaa turedha jechuudha. Multipolar system kun. It usually reflects various equally powerful states competing for power. Yeroo baay'ee biyyoota humna wal madaalu qaban kanneen humna dabalataaf wal morkatan calaqqisiisa jechuudha. Waraana addunyaa tokkoffaa keessatti yoo ilaalle Jaappaanis asiin kaati, Ameerikaan achiin kaati, Raashiyaan achiin kaati, tokko achiin kaa tokko asiin kaa. Biyyoonni baay'een egaa waraana addunyaa tokkoffaa keessatti multipolarii turan jechuudha. Kana jechuun biyyoota humna gurguddoo qabantu turan yeroo sanatti Firaansi dabalatee hundumtuu faayidaa mataasaa eeggachuudhaaf warraaqsa mataasaa babal'ifachuudhaaf hiree mataasaa bira darbee hiree namoota biroo fudhachuudhaaf yeroo itti aggaamaa ture sana keessatti egaa kun morkii isaan humna dabalataatiif wal morkatan sana calaqqisiisa jechuudha. Kun egaa multipower yeroo sana turedha egaa ergaa Ameerikaan murtiiwwan adda addaa murtiiwwan baay'ee hamoo ta'an fudhachuudhaan gara olaantummaatti paartiin tokko deemaa dhufeerraa
Kanaaf yeroo sanatti garuu maltipoolaarii jechuudha kan inni ture. As keessatti kan nu ilaalu jalqaba irratti maalidha? Paawarii jechuudha. Paawar yookaan kun humnadha. Power is the currency of international politics. Isheen kun egaa qormaata irratti waan ta'e namni power is the currency of international politics. Isheen kun maal? Humna jechuun maallaqa yookaan immoo currency siyaasa idil addunyaa jechuudha. Gabaa naannoo keenya jiru keessatti wanta nyaannu, wanta uffannuu fi adeemsa jireenya guyyaa keenyaa keessatti egaa wanti nuyi ittiin binnee gurgurru yoo jiraate maallaqadha. Itoophiyaa keessatti birriidhaan, Ameerikaa keessatti doolaaraan, yuuroodhaan, qarshii garaagaraatiin jechuudha. Kan nuyi binnee gurgurru. Akkasumas immoo addunyaa jireenya guyyaa siyaasa idil addunyaa keessatti immoo humna jechuun yookaan paawarii jechuun akka kaarensi yookaan maallaqaatti ittiin bituudhaaf, gurguruudhaaf, qabeenya kuufachuudhaaf, qabeenya fi immoo gurguratanii ittiin hojiirra oolfachuudhaaf egaa humni yookaan paawariin baay'ee murteessaa ta'uu isaati. Ishee kana irra deebi'aa dubbisa. Power is the currency of international politics. As money is for economics, power is for international relation or politics. Akkuma maallaqni diinagdeedhaaf barbaachisu, bituudhaaf, gurguruudhaaf akkuma barbaachisu, humnis egaa hariiroo idil addunyaatiif, siyaasaaf akkasuma baay'ee barbaachisaa ta'uu isaati. Power of money inni laayifii keessatti kana gaafnu power jechuun dandeenya jechuudha. Humna siyaasa keessatti immoo baay'ee barbaachisaa ta'uu isaati. In the international system, power determines the relative influence of actors and shapes the structure of the international system. Sirna idil addunyaa keessatti humni dhiibbaa giddugaleessaa hirmaattota yookaan immoo actors kan murteessu yoo ta'u, caasaa sirna idil addunyaas immoo ni qiriixa jechuudha. Boca mataasaa kan itti baasuu danda'u, shape gochuu kan danda'u humna jechuudha. Abbaan humna qabu gaa achi ol ba'ee dhaadachuu danda'a, hiree mataasaa eegsifachuu ni danda'a. Kun egaa konseptii paawar jettu kana nutti agarsiisa. Asumaan egaa maatii keenya kan hin taane adaraa maatii keenya ta'a bakka like jedhu immoo tuquudhaan nu jajjabeessaa, comment nuuf godhaa. Hanqina keenya, dandeettii keenya immoo nutti himaa, nu gorfadhaa isiniin jenna. Maatii keenya immoo ta'uun adaraa jaalalaati. Ijoollota biroodhaaf immoo like, share gochuudhaan qooda. Florence Morganto, a famous thinker of realism theory in international relations, international politics, like all other politics, is a struggle for power. Hans Morgato hayyuun beekamaan theorii realismii hordoftu tokko gahan. Hans Morgato kan jedhamu hariiroo biyyoota alaa kana yookaan immoo international relation keessatti siyaasni idil addunyaa akkuma siyaasa kamiyyuu morkii humnaati jedha. Siyaasa addunyaa keessatti wanti yookaan gooliin biyyi kamiyyuu galchuudhaaf deemu goolii tokko qabu. Gooliin sunis immoo yoo jiraate humna argachuudhaaf, powerful ta'uudhaaf, morkii fi wal caccabsuu isaan wal irratti geessisanidha jechuudhaan. Hans Morgantoon egaa hayyuun beekamaan realizimii yookaan yaada realizimii kan hordofu kun biyyoonni idil addunyaa hariiroo idil addunyaa keessatti egaa morkii humnaatiif akka isaan wal caccabsan dubbata. It thus follows from this that power is the play line of international relations. Kanaafuu humni hiddi dhiigaa hariiroo idil addunyaati jedhamee fudhatama jechuudha. Hidda dhiigaati bakka. Humna jechuun hidda dhiigaa hariiroo idil addunyaati jechuudha. Power can be defined in terms of both relation and material or capability aspects. Humni gama hariirooti yookaan relationidhaan ibsuu ni dandeenya. Kan biraan immoo gama meeshaaleetiin yookaan immoo gama dandeettiitiin yookaan material yookaan capabilitytiin ibsuu ni dandeenya jechuudha. The relational definition of power is formulated by Robert Dahl as ability to get B, to do something it would not otherwise do. Hiikaan humnaa karaa namticha Robert Dahl jedhamu kan hariiroo irratti hundaa'e Robert Dahliin akkasitti kan qindaa'e jechuudha yookaan bifa kanaa gaddiitiin ibsa jechuudha. Dandeettii'aan akka waan isheen kanaan dura gochuu hin barbaanne gochuu dandeessisuudha jechuudha. Personiin A jedhamu tokko yookaan biyyi A jedhamu tokko fakkeenyaaf Ameerikaan biyya Raashiyaa wanta isheen kanaan dura gochuu hin barbaanne tokko wanta isheen gochuudhaan fedha hin qabne tokko giddisiisuudhaan gochuu dandeessisuudha jechuudha. Humni akka hiikaa Robert Dahl kennetti. To better understand this definition, consider the historical example of
example USA and Russia Soviet. Isheen kun egaa hiikaa kana akka gaariitti hubachuuf fakkeenya seenaa fudhachuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf USA dhaa fi warra Sooviyetii Raashiyaa gidduutti bara waraana qabbanaawaa keessa dandeettii wal madaaluu qabu turan jechuudha. Wal madaalu humni isaanii wal madaala, wal morkiin isaanii wal madaala ture. Kana keessatti egaa Ameerikaan wanta Raashiyaan gochuu hin barbaanne gochisiisuudha yeroo isheen itti yaaltu. Akkasumas Raashiyaan wanta Ameerikaan gochuu hin feene gochisiisuudha yeroo itti ilaaltu. Kana fakkeenya fudhannee ibsuu ni dandeenya jechuudha. With the demise of the Soviet Union, for the instance, the power balance between Russia and the United States has changed in favor of the latter. Fakkeenyaaf diigamiinsa gamtaa Sooviyetii yookaan Soviet Union hordofee egaa madaalliin humnaa Raashiyaa fi United States yookaan USA gidduu jiru gara kaanittis gara USA'tti jijjiirame jechuudha. Madaalliin karaa Soviet Unioniin kufuusaa hordofee egaa madaalliin dhiibbaa guddaa uumuu isheetii United States dhiibba uumtuu yookaan immoo ga'ee leencaa taphatteedhaan egaa olaantummaa isheen argatte kan nuuf heerudha. United Statesin Raashiyaa caalaa jabaattee ba'uun kanaanis dhiibbaa Raashiyaa irratti uumuu dandeesseetti jechuudha yeroo sanatti. Humnaan jechuudha kun immoo kunis USA dandeettii Raashiyaa waan isheen kanaan dura gochuu hin barbaanne akka gochuu dandeessisu qabaachuu isaa kan nuuf ibsudha jechuudha. The United States emerged the more powerful than Russia and the consequence managed to exercise power over Russia, meaning the USA owned the ability to get Russia to do what Russia would not otherwise do. Wanta Russia gochuu hin dandeenye yookaan gochuu hin barbaanne fedha wanta isheen hin qabne tokko. Egaa USA'n Soviet Unionii kuffisuu ishee hordofee kufaatii kana hordofee egaa wanta Raashiyaan gochuu hin barbaanne gochisiisuudhaaf aboo yommuu argattutti inni kun egaa dandeettii Ameerikaan Raashiyaa wanta isheen hojjechuu hin dandeenye hojjechiisu kun immoo egaa hiikaa paawarii jechuudha. Kun egaa hiikaa paawarii jechuudha. Egaa amma kanatti yoo walii wajjiniin ilaalle gahaadhaa yeroo ittaanu konseptii ittaanuun walii wajjiniin ilaaluu itti fufnaa bakka jirtanitti nagaan Waaqayyoo isinii wajjiniin haa ta'u.